Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo siistama wayii adeera manum taa'iti kushiina garas jirti jechuudha mucaa ishii bira jirtu tan prank hojjedha kan isaanis garuu nan dhufa jedhee buna danfifamaa jira yoo dhufe yookaan immoo shumarrattiin hojjedhee boochisa jechuudha maalan jedha seetanii birrii duras fudhatamaa ture amma garuu baay'ee fuute yoo fuute fidi jedheen boochisa waan ishiin jettuun ilaalan beekan garuu birrii fuutee miti immoo ani suma sobaan jedhaanii jechuudha so nafaana ta'a like share godha zim jedha nan waama akkuma nama taa'utti koo viidiyoo hojjannaa jedheen waama waan biraan jedhuuni kootu viidiyoo hojjannaa jedha ala kushiinan koo waan ta'eef hin dhaga'amunnaan kana waraabu mucaan koo kun kan qurru qolbu godhata ana ta'a laattu Abi. Let Abi. Kot uffatte video wara hojjechaa jirtu haay jedhiin jira kana video hojjannaa buna dhugaa jirraa jedhiin buna danfisaa jirraa Akkam jirtu buna danfisaa jira maatii hunda danda'u nagaa keessanii akkam jirtu jedhanii isinis ciimii wajjin hojjedhu jedhanii mee micaa kana faana video yeroo darbee dubbachuun qaaneffatti jedhanii qaaneffattu sobdi ishiini bara kana dubarrumti qaaneffattu hin jirtu anyways like godhani like share godha subscribe godhani subscribe anyways ar'a hordoftoota koo gaafiin qaba gaafii eenyurraa kan qabu nafana ta'a bunni dafaa jira fayyisaadha bilbileen jira ani manuma noola silaa haadha daa'imaati gamanuma oolla ishiin mana barumsatii dhuftee misa arga nyaannee buna nuuf hadafistu jedheeni hanna gaafii wayii kaameera kana funduratti yookiis keessaa kutuu danda'a garuu bakka kaameera funduratti barbaachisa jedhee waanan ishii gaafadhuun qaba kanaafan waamee jechuudha kallattiidhani gaafiin koo jechuudha gizee baay'ee wantin si gaafadhu jira erga dhufte yeroo baay'ee birreesseessan kaa as achi idduma ta'e miti faayisaanis achi nuu kaayebba zim jedheetuma jechuudha komadiinoo sana keessa so aannan yeroo fuunu ganamas galgalas birriin ittaan kennaa jechuudha fakkeenyaa 100 yoo ta'e achumaan kaa 200 achumaan madhumutti ofumaa ishii fuutee bittee jechuudha waan biraa soobinne garuu birrii sana keessaa yeroo hidhatu uumaman beekaa jechuudha beekaan zimmi jedhee jechuudha ani hordoftoota fuulduratti dubbadha beekaan zimmi jedhe garuu har'a kalee waan guddaatu na mudate birriin mi'a wayii namni naa biti jedhee na biraa qaba birrii sana baankiidhaa baaseetanii bituudhaaf baasee lakkaa'een fuudhee jechuudha garuu jechuudha birrichi hin hir'ate jechuudha kaleessa birrii kan hin baase dheengadda mi'an bita'een kaleessa birrii yeroon irra deedhee lakkaa'u birriin baay'een birrii 3,700 hir'ate jechuudha anta akkaayu birris gatee hin beeku amman suuqii hojjedhu ammani mi'a ijoollee bitu takka birrii gatee hin beeku dhugaa sitti muudhaaf jechuudha so isa xixinnaa sanaa fayyisaatti himuu walitti hin buunuu jedheen zimmi jedhe garuu birriin kun eessa dhaqe mana kana malee yoo anaaf si malee homtuu hin jiru birrii kana yoo hin fuute durumas maa badaa dhufe birrii yoo naati natti sitti himeen fuudheen deemee naannoo mucaadhaa bitee dhufa malee wanti nani eenyu godhen jiru birrii dhumaa fuudheen jiru asirraayyuu boorsaa keessa yoo jiraate boorsaa keessa laalla malee boorsaa keessa hin jiru birrii 3,700 jechuun xinnaa miti boorsaa keessa akkamitti bada Anumtu fuune ka birrii dhuma waan tokkittiidhaan fuune san sitti agarsiisee fuudhu. Si jammar meeqa bichaa miti kan bade xixinnaa waan xinnoo irratti nama laalu waan ta'eef birrii xinnootu babbadaa ture. Ishuma aannaniitiin birrii taate hir'achaa jira. An garuu isin gaafadhu kanaafis immoo dubbii eenyuun jedhu jedheen simmee ishii isa kana maal jedhu? Eessa dhaqashiidha? Dheengadda naati dhuftee eenyu jettu arge garuu anumtu fuune birrii dhuma. Ishee eessa dhaqan jedha eessa dhaqee reemiin kun ishi birrii kana caalan bitaa ture duraan osoo hin dayin birriin kun eessa dhaqashiidha yoo fuutee lamma wanti si gaafadhu sitti fakkaatee birrii kana lakkooftee
hin beektu jettee yoo fuutee rakkoon qabu deebisiti. Ani kana faanes dubbachuu jechuun itti mul'aqu deebisi. Yoommoo lakki jette garuu dubbichi fagoodha. Anumtuu birrii dhumaa fuune harkuun kootiin hin qabanne dhugaa. Isheen sadaqa. Sadaqa maali eessaa birrii nama. Anama qabdii meeqa ijoolleedhaa kan fadee naganaa jiru kan mi'a ijoollee birriin akkaatti hir'ataa eessaatti guutaa nama mana hin jiru hojjechaa hin jiru sa'aatii kanatti. Birrii eessaatti guutaa eessa dhaqas birriin. Suuraa ariifnu wanaati deemnaatu. Yoo fuutee anamma migaafii isa gabaabaa si gaafadha. Yoo fuute rakkoon qabu hin deebisnaati. ብዙም አይደለም ቆይ በቃ እሺ እደውላለሁ። እሺ ማልወጭ Asjee kan waamara. ቪዲዮ ወራባ ጅርቱ Viidiyoo waraabna inneeti. Nagaa gaafadhume. Hai nagaa jirtu hordoftoota hunda dandeessoo akkam nagaa keessanii Ila kaameeraa waan nama godhu laala. Ela. oolmaan akkamii nuti jirra galata rabbii waan jennu kunoo. Ishi wanti waan eef waan gabaabadhanni si qaqqaba. Anatu waa dhabe. Isaan gaafachaa jira jechuun nama fuulduratti gaafachuu naa wayya jedheeni. Jechuun birrii dhabee ture. Birrii isaa duraan ila birrii amma ishiin waan argiteef fufuuti. Ani beekatuman zimmi jechaa ture. Birrii xixinnoo achirra keenyu atis kun achirra naannoo keessa baatu waan ta'eef bittuudha jette birriin hin dhabamu. Beekatuman zimmi jedhan xixinnoodha. Amma garuu birrii guddaatu dhabame. Birrii ijoolleedha mi'a bitu keessaan dheengadda baase nan dhabee jechuudha. Kanaaf birrii ilaan amma kan hin jechaanii jiru dogoggortee birrii beektee lakkooftu ishiin rigii baay'ee waan ta'eef jettee yoo dogoggortee fuute deebisi fagoodhaan jechaan hin jira kanuma to'aasuuf nu dhufte. Saba fuulduratti immoo gaafachuu na barbaachise. Birriin akkamitti badalama? Fiddee as keenyamne birrii akkamitti bada? Asuma keessa moo mana? Lakkii mi'a bituuf an baase baankiidha. Fidee moo asumaan kaa'e? Argitee lattu ati? Ani argine birrii dhumaa fuuneme birrii ani argine dheengaddannaa isheen dhuftu argee garuu ani asumarraayyuun fuune birriidha. Birrii waan tokkittiidhaan fuune. Maarree sumatu irgi kaayee ta'e eessa dhaqa barbaade? Yoo manatti galchete eessa dhaqa? Kanuma Oofi. nama baasuudhaan deemina. Ani kan isin gaafachaa jiru Gabaatti yoo gatte yookaan gabaa yoo ta'e. birrii 3,700 jechuun salphaa miti. Birrii 3,700. Akkas. Kana hon jedhamee of fudhamee nala waan namni eewu jedhu miti kun. Barbaada gaa manum keessa jira. Birrii 3,700 barbaadda. Maaltu keessaa fuudhee lafa ga'a? Eessa dhaqa? Birattis mi'a bitaatuma Fuune dhufu. yoo jette maal daa'ima? Haayim tokko armaattan beekara yoo ishiin Daa'ima jetteef ishiin hin fuune ishee jette amanaa. ani fuune jette. Jetteef hin si amanaa eessa geessa birrii fidi. Maalitti gooti fuutee? Indoo ishii fuudhe malee namni fuudhe. Ani birrii dhumaa fuune. Birrii fuutee maalitti gooti ishiin? Indoo kan fuudhe ishii dhugaa dubbadhu. Birrii. Eessa dhaqaree ishii Birrii eessa xixiqqoo dhaqa. aannan daa'imaan naaf iddoo asirra keenyee fuutu malee anis birrii as goodaa dhuman ka'a lafan ka'a. Kanaafuu akka goosiin barbaachise achirra ka'a. Waan nama boojisu waan tokko hin qabu. Iji gamnaa dura boochee ani waa caqecaqee akkanaan danda'u hin beekwan. Natti. Barbaadi ilaaltee raati barbaaddee iddoo keessa. Maarree. Dura otoo hin barbaadin Iddoo otoo hin lama hubatiin sirrii miti. Iddoo lama keenya kaa birrii ani amma iddoo lama hin keenya birrii. Baankii Maali raafattee iddoo biraa kaa'uu dandeessa achi qumsaatiin keessa kaa'uu Laa hin keenya kan borsa maaliin as kaa'e. Akkasumatti bituu dhaqee dhaqnaan hir'ate herreegni. Akkamitti hir'ate eessa dhaqanaaf ishiin mana oollaa. Waan nama booda Waan kanaan dura badee hin beekne eessatti badaa maal? Ani amma meegaafis Mana kana badee beekaa birriin. deebistamoo Birriin yoo 3,000 dogoggortee dhiisiti deebisi. birriin 3 birriin Ani 5 birrii badee dhumaa beekaa fuudheen asumarra beeku keenya. akkuma birrii dhumaa sirraayyuu fuune. Achi barattoonni isin salphootaa miti. Ijoolleen ammaa salphootaa miti. Waan salphaatti isin danda'anii miti. Eessa dhaqaree birriin? Namni yoo fuudhe namatti deebisa. Yoo tasa dogoggortee fuutee dogoggoree fuudhee jedhiitii nutti deebisi. An birrii namaa immoo isa kan qabdiin kenna isa kan waan meeqa amma kana inni mana keessaa harkaa fuudhu maal godhe eessan keessaa? Eenyutu itti naa guutu amma kaan? Itoophiyaa keessatti mindaa nama tokko jedhaati. Bakka mucaanii fuunee hin argine jette miti. Barbaada yoo dhabame siif kafalama. Gizuu hunduma gizee badee naa kaffaltaa. Ama kaameeraa cufiiti. Kaameeraa keessaan kuta. Anaaf ishii fi wal gaafachuu dhufne iyyuu durasa.
Maal ta'e nama. Fuune jettee daa'ima miti nama mana geessu. Si jammaru daa'imni maaltu gochuu fuuti? Maarree Maaluma akkanaatti kan birrii daa'imni namaa isin jettee fuudhuu dandeessi. Isheen waan toluuf waan hin banne waliin beektu. Yaa Saami, biraan kee jennee yaa Saami. Boojjifnee, roorsiifnee, jedhanii. Kaameeraan ilaa jiru dhugaa waan nama godhu laala. Maa ibsaadha. Akkanatti. Innaa piraankii hojjannee jechuudha. Saamii bichaatu piraankii hin taane maleedha. Otoo dhugaa ta'e maal goota mamma. Ani amma dhugaas natti fakkaanne garuu badee hin beeku kaa mana keenya keessatti birriin badee hin beeku shakkeera. Mucaan immoo boonyan ani waan naashin boochuu waan hin fuune jettee naa boochuu. Lakki joo ilaamee amma namni birrii badee na siifin kaffale gizmuun mamma bar dhuftus torban dhuftus badee on jedhen kaffalama namni tokko hubateeti birriin maa badee mana kana keessatti akkamitti waliin jedhamanii asumtaa'ee damma siifin kaffale akkas jedhamaa joo akkas jedhama naa murteessaa anyways ishii boochifadheera. Infune yette kaama la mun. Itu tayi ina barataa ta'uu fayyadamu. Akka infune nan beeka infutu. Infutu si infune yette mo akka infune waan hin beeku fi infune sin jette laki yette birri amma kana ammoo namni biraa asin dhufne. Tunu. Namni dhufne injiru akkamitti bade kanaan dura bade hin beeku. Anyways maaltu sitti dhagahame boona la. Ofumaaf iddoo ta'etti gatte tanan. Maal goota iddoo kichim jedhi. Ani baay'een na'ee naata akkas jettu takkaan fuune waan ta'eef baay'een na'ee bakka waan ani fuudhee natti naata akkas jettu waan mana ni fuudhee eenyu jettee baay'ee na'ee. Hundaahu bochifadheen oolee jechuudha. Bochifadhes garuu piraankiin reefu naa taate dhugaan isiniin jedhan reefu. Anyways ati yaadan sii qabu nama waa bade yeroo mana keessaa dhan tokko akkamitti meennaa kam yoom meeqa maaliif jechuu qabama malee ani nuun kaffala yoo jette ammas ishiin nuun kaffala yoo jetteef too nama akkasii ta'ee jechuudha. Anyways ani ishii sodaachifadheera bargixin fuutu argeera. Manum keessatti isin dhokate yookaan birrii bade immoo yookaan alatti bade ta'a kanaaf xiqqoo ishee. Anyways bochisee rophisiisee hundumaa ofii kootiis fata jedhee qoree ilaalee qorii ilaali wadhisi. Akkasii hordoftoota koo hundumaafuu shaggituu takka waa bochisee shaggaa isaasii takka rophisiisee. Jarra buuse.